Dhugaan ana biratti ilmoo rabbiiti. Dhugaan hin dabsu beektaa. Waan jiru immoo haqqii ishee keessatti immoo socho'aa ture. Socho'aa ture san keessatti ati uummata jettee maqaa uummataatiin gadi baata. Maqaa uummataatiif gadi baatee waan uummataan tolle hojjechuun maqaa uummataa dhaattee gadi baate qabsoo godhattee gadi baatee deebitee saamicha hojjetamu agartee wannoota hojjetama. Dirqama jedhamaa hin deemama. Dirqama sanii miseensi ammallee miseensi waan beeku tokko hin qabu. Anama fakkeenyaa fi yaa isaan barbaadu malee miseensa ture. Miseensi isaa isatti waan beeku hin qabu. Abbaa sallii jira, ittaanaa isaa jira, haga qaama olaanuutti jira. Warroonni kun warroota biizinasii harkaa qabudha. Gaafachaan ture ofii kiyyaan silaa hin hojjetama. Ijoollee itti dhidhiyaadullee hin jiranii akkan dhufeeni gaggaafachaan ture. Silaa wanti kun hin hojjetama. Birriin kinoo sallii tokkotti miliyoona tokko hojjettu jettee ergitaa. Isa hojjettu san immoo maaliidhaan gootaa? Isa hojjettu san bu'aasaa yookiin bireena kanan bite jedhii yookiin diishiqaa kanan bite jedhii yookiin rasaasa kanan bite jedhii nu beeksisi. Kallattiin biraatti kanan beeku dirqamni yoo baame waan bitamu jira. Asitti nu dhufe waan isaan nutti agarsiisan tokko hin jiru. Birriin hojjetamu birrii agartee osoo lafarraaf ta'e irra deemuu dandeessudha. Wanti hojjetamu immoo hin jiru. Isa as madaalee lakkii wanni kun kana hojjetamuu qaba. Wanti hojjetamu lakki waan tokko bitee bu'aasaa arguu qaba miseensi kun. Miseensi kun deemee hojjeta magaalaa deemee hojjeta dirqama akkasii jedhama. Shifeera qabisi jedhu hin qabda. Inni magaalatti bobbaata. Nama qorattee hin qabda. Birriin hojjetamu hin jira. Birriin hojjetamu kun maaliin hojjetama? Ammani akkuma feesum jedhan odeessa isaanii furachuu eegalee beektamu. Warrootan babbeeku ijoolleen babbeeku hundi isaaniitu qondaaleen hundi isaanii warruma wajjin dhalannee tiree fudhadhee odeessa isaa. Inni kun gamoo ittiin ijaarrata. Inni kun bootaa ittiin bitata. Inni kun haadha isaa kaan godhaa garte. Inni kun haadha manaa ittiin ala oofata. Qabsoo kana yeroo duraa akkasumas nutti fakkeessanii akki nuti itti yaadnee ta'u immoo hin taa'annee ta'u baanee fi akki achitti raawwatamu gargar jechuun walitti dhufu. Maal ta'e wanti walitti dhufu sun jee dura Oromoodhaaf dhaabbannaa saba keenya dhaabbannaa kanaanii nu amansiisan dura yeroo immoo keessa keenya arginu wannummaan Oromoof dhaabbanne tokko hin jiru. Oromoo mataarra dhaabbanne malee wanti Oromoof dhaabbanne tokko hin jiru. Yeroo kana jiru maal ta'e Oromoo nuti qabsoofne Oromoof qabsoofne waraana bilisummaa Oromoo jennetti achi keessa socho'aa turre jechuudha. Waggaa socho'an kan immoo uummatuma keenya gargaaree tuumee nama qabeenya qabu abbaa qabeenyaa tokko Oromoo osoo ta'eeru bilbilamee fi birrii inni erguu baate manumaa dhannee fuudhuchaa jechuudha. Nuti ajajamaadha. Warroota gundaraatu akkana godha. Mana dhaqamee fuunan oo barbaachisaa ta'e birrii sanis miliyoona 2 waan ta'an 500,000 miliyoona 1 isaa ta'u yeroo fuudhan namichi akka galutti itti fakkeessanii ta'u fuudhan birrii sana. Yoo raawwate immoo namicha sin ajjeesu birrii sin hambifatu namicha sin ajjeesu jechuun hin galchaniyyuu. Kun immoo Oromoo saamuu Oromoo gargaaru mutu jechuudha achi keessa kan agarre. Oromoo saamuu malee Oromoo ajjeesu malee Oromoo qaluu malee kanuma baqa wanti biraan jiru. Uummata Oromootiif qabsoofnee shifeerota argitee karaa Jibuutii maal deeman kana hin qabnaa hin guurraa maallaqa birrii miliyoona 3 miliyoona 4 gaafannaa maallaqa irraa fuunetti shifeera sana ajjeefna. Uummata abbootii qabeenya Oromoo immoo dhufnee magaalaa seennetti fuuneet maallaqa irraa adamneet sana booddee isas hin ajjeefna. Qabeenyuma waan qabuuf jechuudha argitee ilaalcha biraa osoo hin qabne qabeenya isaatiif jennee irraa fuuneet isallee ajjeefnaa sassa waan ta'eef gidiraan fi safuun uummata Oromootiif argitee isaan wanni jedhan nuun taane jechuudha nu ta'uu dinnaan keessaa deebine saniif. Aduu haati ilaaltu daa'imman biratti qalanii haadhaa fi daa'imman wal gubbaatti qalaa. Oduu haati ilaaltu intala gudeedha. Kana kan isaan raawwachaa turanii. Kun immoo faayidaa dhuunfaa jechuudha. Faayidaa mataa isaaniitiif walitti bu'anidha. Gaafa isaan walitti bu'an kana kun tokko natti bulchaa kun natti hoogganaa isa kanarratti walitti bu'anii yeroo guyyaa isaa walitti bu'an kana immoo kan biraa deemnedha. Achuma jechuudha. Guyyaa isaa walitti bu'an guyyaa tokko isa duraatiif dhokaasni nurratti baname gaafa nurratti banamu kana guyyaa lammataa illee karaa biraatti jira
guyyaa duraa san immoo dhokanneetuma teenye ani immoo dammoo banne achi. Duraallee argitee osoo dhufin dura mootummaan kunii fi argitee uummanni waraanni mootummaadhaa kuni hoo nama arge akka waan argitee nama nyaatutii fi nama ajjeesutti hoo nu arge laalaa turre amma immoo ergaa dhufne homaa tokko nu goone nu jajjabeessee nyaataan keenya iddoo nuti gallu nuuf mijeessee nu teechisaa jiraa jechuudha argitee saniif uummata achiisan immoo wanti nannaamuuf koottaa galaadhaa mootummaan nama ajjeesu nutuyyuu hin duune hin jirraa saniif nurratti ilaaltanii akka galtanii jechuun ni barbaada isaan illee dhaamsa jechuudha dhaamsa ni qabu. Aanaa Boosaa keessattuu akka durii yoo ta'in bulchiisni aanaadhaa kaasee aga gandaatitti tasgabbaa'eetoo akka hojjetu taasifamaa jira. Ammas opereeshinii irra jira, ammas bu'aan hin jira, ammas ajjeefamaa jira. Isa kanarratti tarkaanfii fudhachaa deemnee guutumaan guutuutti nageenya naannoo keessatti mirkanaa godina keessattis mirkanaa an jennu dhaqabna. Carraa amma argatan kanatti warri galuu idanii bosonatti jiran kun carraa argatan kana balbala banameef kanatti fayyadamanii maatii isaaniitti galuudha. Namni biyya biraatu deemee jiraata miti biyya biraatu galaana gamas bahee hin jiraata kuni qe'ee isaaniitti galan. Mootummaan carraa kana bana jechuun isaaniif banaa godhe jechuun isaaniif amma akka carraa bal'aatti fayyadamuu danda'an. Kanaaf nu galaayi maatii keessanitti galaayi akka nama tokkotti hojjetanii jiraachuu hin dandeessa waan ta'eef galaayi. Qabsoon kun baay'ee natti ajaa'iba baay'een quufee akka nama tokkotti jechuun maaf natti ajaa'iba inni itti kufe inni jiru keessaa dhaabbachuu qaba qabsoon kun qabsoo uummata duratti butuu miti uummata miti waraana kan duratti hin butu ifii wal fixa malee deebi'ee jechuudha faayidaa dhuunfaatiif. Mana kanatti lafa deemne keessatti waa tokko miidhaa malee wanti faayidaa argame hin jiru uummataaf wanti naga bu'e hin jiru kama biraatiin dur jiru biraatiin irraa cite kan ibsaan dur jiru ibsaan irraa cite kan ibsaan irra jiru mana kiimamti jalaa bade erga waraanni kun biyya fudhate karaanis ni bade. Baankiin isin saamame gaafa karaan cufamu abboolii keenya harmoolii keenyatu miidhama. Gaafa sana immoo baqa wanti kun qabsoon kun handeemsisu deemu keessaa bahe. Kallattiidhaan jedhamu raayyaa fi waraana caakkaa jedhamurra kan inni walii isaatiin deebi'ee wal miidhaa jiru iyyuu wanna guddaa. Gaafan isa ilaalu wanni jijjiirama ta'u walii keetiiyyuu wal looftaa. Gaafa taa'ee hunda isaa ilaalu bakka nan jibbee wanna kana. Kallattiidhaan galee habaratus haqotus kallattii mataa isaatiin mootummaan wal hidhatee hojii mataa isaati otoo inni galee jatatee. Sababa isaan nagaan booressaniin lubbuun baay'een badeera qabeenyi beellannis badeera daandiin citeera konkolaataan gubateera qabeenyi mootummaa waajirri mootummaa kan jiru akka jirutti gubateera biyyi kun rakkoo hamaa keessa ture. Ijoollee uni allee unu guddisneetu nutti fidee dura shaneematu nu jammareen dubartii Oromoo reeba dubartii Oromoo nu reeban. Har'ammoo keessa godhate gaafa an isaasa madaa'ummoo finxaaleeynis nutti dabalamee nu mi'ee nu gubee qe'ee keenya balleesse. Abdii guddaa qabaachaa jirra amma argannaa jirra uummanni kuniifi hin hidhataan kun tokko ta'ee otu wajjin adeeme abaashaniin kun biyya keessatti argamtee umtee mootummaanis uummanni gara misoomaatti adeema. jalqaba irratti maaltu nu madataa wal qooddaa garee addaa garaa ta'uu isaanii gareen sun garee gurguddaan garee fakkadaa garee jaalmarroo garee jaalsanyii akkasumas garee sanyii dooree kan jedhamu jira amma immoo tibba ani dhufe kan ammoo shurrubbee warraaqsa hanga jaalmarrootti kan deemaa jiru walitti dhukaasa isaaniitidha. Kana irratti ani waraanni bilisummaa Oromoo jedhee owwaamnu kun utuu mootummaan biyya nuu kenneeti sabni biraan akka nurraa fudhatu hin beekani utuu nuyi walitti dhukaafnu eenyu abushume abbaa bushunan wallaaleen
Inni kun asirraan dhaadataa, inni kun asirraan dhaadataa wal qoqqoodanii ijoollee hiyyeessaa wal ficcisiifne malee waan tokko bu'aa tokko buufne hin qabnu. Waan miseensi karaa makaatee waan feellee gochuu hin jalqabe. Kana amannaa uummata Oromootti bu'ee mufachuurra maaliif lubbuu waaqayyoo uumee kaleessa dheengaddoo waaqatu nu uume waan ta'eef lubbuu kana mugar malee baa'uu seen hin barbaanne muka qottan. Lubbuun gugar malee ba'ee jiraachuu mannaa gara qaama mootummaatti deemu kun wayyaa jedheen filadheen. Wal sodaadha malee waan kunis reefuu magaalaa kanumti sirnaa muddame waggaa magana dheerani. Keessumaa ji'a kana keessa ji'a lamaan darbe keessa sirnumaan beekaa qabsoon kun keessa ba'ee taakiyaan deemuu jalqabe. Warra bosonatti hafeen akka gara kootiin nan fayyadudheen erga keessa harka fudhadhe an gara kootiin amma dubbii harka bilisaan dhufanii qaama mootummaatti dabalamanii nagaan ta'anii barbaada. Harka laattattaa booji'amtus seera qabeessaan qaama mootummaan beeku bukkeedhaan taatee jireenya kan jiraataa argaa irrasi homaa akka jedhanis miti jechuudha. Garuu kan bakkeetti hafeerus akka jedhanis miti dhufee akka harka mootummaa hojii wal ta'ee qabsoo biyya misoomsu irratti kan tokko ta'uun hawwinaa jechuudha. Miidhaa isheen nurraan geggeessite miidhaa salphaa miti jechuudha. Miidhaa salphaa miti hanga birrii 300,000 200,000 horii sangaa fudhatanii deemuudhaan qabeenya adda addaa hawaasni qabu guyyaadhaa guyyaatti guurrataa deemuudhaan miidhaa adda addaa nurraan gahaa turte jechuudha. Miidhaan abaa'oo shaniin dubartoota irratti qaqqabsiisaa ture waan ammana jedhamu miti. Haati ulfaanii daandii dhabuudhaan otoo gaariitiin fe'amtee deemtu karaa irratti duuteetti kan biraa gudeedamteetti shamarranii gudeeddiin garaagaraa irra ga'eera lubbuun isaanii darbeera. Haati abbaan maatiin mana tokko guutuun abbaa faatirraa du'anii ijoolleen bakkee irratti maatiin 3 hafee jira. Waan lakkoofne findhumite jechuudha. Akka aanaa keenyaatti dararaa miidhaa abaa'oo shanii dubartoota kutaa hawaasaa garaagaraa irra gahaa ture waan guddaaf waan ulfaataadha. Olaantummaa seeraa hojjechiisuufaa fi akka biyyattiitti labsii ba'ee fi karoora irra naannoo kennameen biyya naannoo Oromiyaa kan hookan shaniin yookaan wannaan adda addaa biyyattii jeeqaa wanna jiruuf uummata keenya kan qulqulleessuudhaa fi halkanii guyyaa uummata keenya duuba gorree biyya keenya tasgabbeessuudhaaf yaadne nuti baanee jirru jecha halkan hin jennu guyyaa hin jennu biyya keenya qulqulleessuudhaaf halkanii guyyaa boolla seenne bakka isaan seenan seenne baasuudhaaf